Qophii kiyyaarraatiin waa'ee jireenyaa fi obsaa wal qabsiisee yaadota garaagaraa tokko dubbachuu fedha. Akkuma beekamu jireenya addunyaa kanaa bu'aa bayii baay'ee akka qabuu fi daandii bal'ifatanii irra deeman akka hin taane hayyoonnii fi saayintistoonni bebbeekamoon baay'een dubbatanii jiru. Bu'aa bayii baay'ee keessa darbuuf wantoonni haalaan barbaachisan inni jalqabaa fi inni tokko obsa. Jireenyi addunyaa kanaa galaana yoo jedhame riqichi ittiin galaana kana ce'an obsa. Fakkeenya tokko guddaa namoonni addunyaa kanaa obsaan itti darban muraasa isiniif hima. Seenaa macaafa qulqulluu keessatti Noohi markaba ittiin badiinsa oolan hojjechuuf waggoota 120 olitti fudhate. Waggoota kana hunda hojii tokko qofa hojjechuun dadhabsiisaa ta'uu qofarra darbee baay'ee nuffisiisaadha. Waan hojjechuuf of kenne tokkoof namni akka kana gatii baasa jechuudha. Osoo dhala hin argatin umrii waggaa 99 kan ga'e Abrahaam guyyaa tokko Waaqayyo maqaadhaan isa waamee waadaa tokko isaaf kenne. Haa ta'u malee waadaan kun ilma sana argachuuf waggaa 25 akka obsu kan jedhu ture. Musee waggoota 40 ol lafa onaa keessa ta'ee Waaqayyoon eeggachaa ture. Waggoonni 40 qoosaa miti. Jabinni ittiin obsaan haga kanaa eeggatan oo eessaa dhufu? Kun osoo si ta'e sitti hin ulfaatu? Biyya lafaa kanarra namoonni obsaan fakkeenya hedduu nuu ta'an baay'eetu jiru. Leonardo da Vinci aga tokko seenaa isaa beekta jedhee yaada. Nama uumaan kennaa hedduu kenneefidha. Dandeettiiwwan garaagaraa baay'ee qaba ture. Saayintistii, aartistii fi nama filosoofii ture. Fakkii kaasuudhaan namni agarraatti isa dorgomu jiranatti fakkaata. Moonaaliizaa beektu miti? Moonaaliizaan hojii isaa keessaa ishee tokko akka salphaatti hin hojjenne. Baay'ee itti dadhabee hojjete. Hidhii Moonaaliizaa qofa hojjetee xumuruuf waggoota 11 itti fudhate beeki. Hubadhu guyyaa 11 yookaan ji'a 11 miti. Waggaa 11 siin jedhaara. Obsa baay'ee guddaa. Hiikaan macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiike Onesimoos Nasiib namni biyya Oromiyaa macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuudhaan kan beekamu namoota guddina afaan Oromootiif gahee olaanaa taphatan keessaa isa tokko kan ta'e biyya Awurooppaa keessatti waggoota 10f taa'ee macaafa qulqulluu hiike. Hiikee eega xumuree booda deeggarsa gaafatee maxxansiisuuf waggaa 7 itti fudhate. Walumaa galatti waggaa 17 itti fudhate jechuudha. Tokko lama jedhee isiniif himee fixuu hin danda'u. Namoota obsanii kaayyoo isaanii bira ga'an. Itti dadhabanii hojjetanii obsanii kaayyoo isaanii kan galmaan baafatan. Dhiibbaalee garaagaraa fi rakkinaalee garaagaraa gufuulee fi miidhamaalee garaagaraa isaan mudate hunda keessa darbanii bakka yaadan kan ga'an hedduutu jiru. Nuti garuu namoonni amma qoramnee kan itti dadhabne inni guddaan obsa. Kaayyoo qabda taanaan akkasumas mul'ata qabda taanaan fagoo yaadda akkasumas fagoo argita taanaan obsa guddaa qabaadha. Addunyaan kun kan warra obsa qabaniiti. Keessumaa immoo bara kana amala namoota dandeessee wajjin jiraatu taanaan obsa guddaa qabaachuun dirqama. Kitaaba qulqulluu irraa waa'ee Yesuus akkuma baranne Yesuus Kiristoos yeroo isa arrabsan itti tufanii arrabsanii yeroo fannisan nu cadhise. Deebii tokkoyyuu hin laanneef. Yaa Abbaa waan gochaa jiran hin beekan isaaniif dhiisii jedhe. Fannoo irra taa'ee warroota isa fannisanii fi isa fannisaa jiraniif kadhate. Maaliif humna waaqummaa isa fayyadamee namoota isa ajjeesaa jiran, isa reebaa jiran, isa fannisaa jiran hin ajjeessa? Maaliif gatii isaaniif hin laanne? Nama muka irratti fannifame caala eenyutu dhukkufata? Harka mismaarri mukatti rukute caala harka kamtu dhukkufata? Miila mukatti hodhamee dhiiga cobsu caala miila kamtu dhukkubsata? Cinaacha eboo waraannamee dhiiga cobsu caala maaltu dhukkubsata? Kiristoos garuu sana hunda obse. Obsi inni dhugaa kana caalu hin jiru. Nuti yoo madaallee obsaa irratti yoo madaalamnu hagam sanatu beeku. Osoo amma namni dhufee isa arrabsee achumatti gatii kennitaaf. Tokko osoo inni isa arrabsee iyyuu ati immoo 5 arrabsite. Nama dabasitti yaade immoo atis dabatte yaade. Hin dagatin karaa milkaa'inaatti nama geessu qormaataan kan guutamedha. Waraan namaa qoree ofirraa buqqisaa ni kufta ni kaatu qajeelfama milkaa'inaaf. Namni madaa kufaatii hin obsine deemsa milkaa'inaa hin eegalinii kan jedhamuuf kanaaf. Jireenyi addunyaa kanarra jiraannu galaana yoo jedhame riqichi ittiin galaana kana ce'an obsa. Meeyaati inni sagantaa koo kana dhageeffataa jirtu kuni wanta meeqa jalqabdee obsa dhabuun gidduutti kuttee beekta. Gaafii isin gaafadhe kanaaf yaada keessan koomintii jalatti naa deebisa. Aga sagantaa biraatiin walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Toora YouTube keenya subscribe godhuun thank you so much. Baay'ee sin jaaladha.